Ashama arkafuni kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii mudannoo jaalalaa torbanii tal tokko horni miidiyaadhaan isinii dhiyaatudha. Akkuma beekamu torbee marsaa jalqabaa isin biraan ga'uun keenya yaadatama. Har'ammoo marsaa isa dhumaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Qophii kana qindeessuudhaan kan isinii wajjin turu an Kanariyaan Magarsaa akkasumas Ayyaantu Taayyee akkasumas ogeessi teeknikaa keenya Abdullahi Guyyoo wajjin ta'uudhaan qophii keenyarraa isin biraan geenya. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turan afeerraa keenya. Egaan akkuma beekamu torban kutaa tokkoffaa keessatti seenaa biiftuudhaaf gammee waliin ilaallee jirra. Egaa daawwattoota keenya namoonni seenaa kanan dhaggeeffannee YouTube chaanaalii Orni Miidiyaatti yoo deebitan seenaa kutaa tokkoffaa san argattanii daawwachuu dandeessu. Seenaa biiftuuf gammee akkuma ilaalle keessatti jaalala karaa sooshaal miidiyaa walitti dhufanii jiru. Gammeen illee biiftuu waasi gaafadhu jedhaa ture kutaa tokkoffaa isaa keessatti maal akka inni gaafate tarii na fuudhaaf feeruma ta'in naalaata. Torbee qophii baay'ee bareedaadha kan daawwattoota keenya biraan geenye. Har'ammoo egaa jaalalleewwan kun lamaan jaalala keessa galaniiru moo hin galle kan jedhamu bal'inaan amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turanii hin argu. Biiftuudhaa fi gammeen egaa wal baraniiru online yookaan immoo qaamaan otoo hin taane qilleensarraan kan isaan wal baranii qophii keenyarraa gaafa agarru biiftuu waan jaalala dhugaa keessa galte fakkaatti. Gammeen immoo maal keessa jira? Eenyutu jaalala dhugaa keessa jira? Jaalalli isaanii maal fakkaata kan jedhamu ilaalla. Isa dura garuu jaalalli kun gosa garaa garaatu jira. Gosoota jaalalaa kana mee dhaggeeffattoota keenyaaf yoo ibsite waan beekturraa? Jaalalli gosa baay'ee jira. Bifa garaa garaa qabdi jaalalli. Jaalalli maallaqaa jirti. Jaalalli dirree yookiin yeroo walitti dabarfannaa jirti. Keessumatti immoo jaalalli dhugaa kan nama hundumaa jilbeenfachiisu kan beekaa wallaalaa goota nama hundumaa kan jilbeenfachiisu immoo jaalalli dhugaan jirti jechuudha. Mee gammee biiftuuni gammeen dhuguma biiftuu jaalala dhugaa kanaan jilbeenfachiise hin beeknu gaa kutaa lammaffaa kana keessatti seenaa gammee biiftuu kana isa dhumaa isaa walumaan inuma barannaa isinillee barattu gammeen biiftuudhaaf jaalala akkamiidha kan inni qabu jaalala dhugaadha jaalala sobaadha jaalala yeroo walitti dabarfachuu jaalala maalii akka ta'e yoo obsa qabaattanii duraa barattu. Hayyee mee egaa dubbii kee ammaa keessaatti jaalalli gosa garaa garaa jira jettitta jaalala dhugaadha yeroo walitti dabarfannaadha kan itti jette. Akkamitti jaalalaaf yeroo walitti dabarfannaa kana maaltu walitti fide akkamitti yaaddeeti yookaan immoo hawaasa keessa yeroo walitti dabarfannaan kun jira yoo ta'e jaalala jechuu dandeenya. Torbee darbee qophii jaalalaa keenya keessatti wanti nuyi kaafne jaalala jechuuni jabaa kan jilbeenfachiisu ogeessa kan jilbeenfachiisu nama guddaadha kan jedhamu kan harka kennachiisu ennee qophii keenya keessatti kaasneerra. Har'ammoo jaalala gosa garaatu jira jettee isa keessaati kan itti kaastee yeroo walitti dabarfannaa amma akkuma beekamu namoonni baay'een walitti dhufu relationship hin jalqabu walitti dhufeenya distance long distance relationship ta'uu danda'a qaama qaamaan wal arganii walitti dhufeenya jechuun kun jaalala jechuun kan tokko ta'e yaadda ammati. Walitti dhufeenyaaf jaalalli tokko miti. Maal jennaani namni walitti dhufu eenyu walitti dhufuu dandeessa gaafa namaa walitti dhuftu kallattii hedduudhaan walitti dhufuu dandeessa hiriyyummaa friendship isa jedhamu kan hiriyyummaa jechuudha akka obbolummaa walitti dhufuu dandeessa obboleessa nama jiniin dhalatte qofa yookiin nama jiniin guddatte qofatu hin taane jireenya keessatti namaa walitti dhuftee kana argattullee jira. Kanaafiyyuu walitti dhufeenyi fi jaalalli tokko miti. Egaa akkuma beekamu amma yeroo ammaa kana kan nuyi argaa jirru meeshaa godhateeti dhaloonni jaalala kana
meeshaa godhatee madda galii isaallee kan godhatee jira jaalala kana akkasuma siyaasa kan ittiin geggeessu hawaasummaa kan ittiin geggeessu fakkeenyaa fi dargaggeessi tokko rakkoo keessa yoo jiraate jaalala kana rakkoo keessaa bahuudhaa fi meeshaa godhatee utuu jaalala dhugaan keessa isaa hin jiraatin kan inni jalqabee adeemsa jalqabee maqaa jaalalaa fi eenyummaa jaalalaa isa dhugaasaa eenyummaa jalqabamu yookaan immoo vi'uu namni jaalalaaf qabu kan balleesse keessaa inni tokko namni tokko faayidaa irratti hundaa'e yookaan immoo isa sila jettee yeroo walitti dabarfannaadhaaf waan ta'e bira darbuudhaa fi walitti tobsuudhaa fi rileeshnshippii keessa galanii maqaa jaalalaa yookaan eenyummaa jaalalaa isa dhugaasaa yeroo inni itti badaa jiru jira akkamitti ilaaltaa dhaggeeffattoonni keenya maalirraa baratanii mee akkamitti ibsutaa kana gama keetiin dhuguma akkatti dubbatte yeroo keessa jiru ammaa kanatti namni jaalala kallattiin barbaade irratti kan inni itti fayyadamaa jiru akkuma kaasuuf yaaltetti yeroo baay'ee namoonni rakkoo keessaa bahuudhaa fi yookiin immoo tu jaalalli dhugaan illee isaan hin qabini ani si jaalladhe ani si duuf jecha jedhanii yeroo dhaqanii namatti illee fayyadaman hin jira. Hawaasa keenya keessa kun illee jira. Namoonni baay'een itti miidhamanii gatii itti kaffalanii gara itti deebi'an dhabaniiti yeroo isaanii dhaabbatanii bu'aan hin agarra obboloonni durbaa keenya keessumatti shamarran biyya arabaa jiran yeroo baay'ee rakkoon akkasiidhaan deddeebi'anii illee yeroo isaanitti bu'aan hin dhageenya sooshaal miidiyaa gubbaa irratti jechuudha. San qofallee miti durboonni illee yeroo isaanitti dhiira akkas godhan hin jira. Yeroo baay'ee amma calluma jennee gama miidhama dubartii matu miidhamtuu taane. Shamarran waan taateef gara isaanii gortee dubbachuu dandeessaati. Yaa akkasii garuu lamaanuma isaaniifuu hin dhaabbadha maal jennaani yeroo baay'ee shamarran miidhama qabna jennee bakkuma isaanii duwwaa dubbachuu otoo hin taane dhiironni illee bakka itti yeroo akkasitti bakka itti miidhaman hin qabu. Dubartiin takka dhiira yoo maallaqa qabatee ilaaltee isheen illee akkanuma maallaqa isaa fudhattee kan jaallattu hin jira. Walumaa galatti ani kan jechuu barbaadu kan akka yaada kiyyaatti maallaqas taatu hin dhumaa. Kanaafiyyuu maallaqas ilaalanii an akka kootti akka yaada kootiitti utuma ulaagaa jaalalaa keessan galu ta'ee natti tolanaa waan akkasii. Ayyeegaa akkuma kaasuuf yaalte silaa jechama tokko jira. Shamarranii dhaga'uudhaan amantii dhiirri immoo arguudhaan amanaa kan jedhamu tokko jira. Akkas gaafa jedhamu fakkeenyaaf dhiirri arraba qabu tokko yookaan immoo baay'ee haasa'uu danda'u tokko sirriitti yoo itti haasa'ee waa meeqa amansiisee garaa ishee al tokkotti raasuu danda'a jechuudha. Waanuma hin jirre kana fideetu amansiisa. Deebi'ee immoo fakkeenyaaf waa'ee nama sanaa waa'ee dhiira sanaa namni kan biraa yoo itti mee gaarummaa isaa yoo itti mee qabaachuu isaa amala isaa waa meeqa yoo itti mee shamarran dhaga'uudhaan kan isaan aman arguu caalaa dhiirri immoo dhaga'uu kana caalaa maalitti amana ijaan arguutti inni kan inni amanu kanaaf shamarran keenya utuu addan baafatin utuu hin argin qaamaan eenyummaa nama tokko utuu hin barinii eenyummaa isaa isa dhugaa fakkeenyaaf namni tokko eenyuun akka ta'e gammeedhaaf biiftuu irraa kaaneetti kan dubbachaa jirru biiftuun gammeen eenyuun akka ta'e sagalee isaaf suuraa isa duwwaadha kan isheen beektu. Gammeen nama akkamii akka ture nama akkamii akka ta'e waan beektu hin qabdu. Garuu immoo amansiiseera inni mucaan dandeettii haasaa waan qabuu fi yeroo tokko arrabii maa jedhu jiidhaa gosa akkasuma immoo diilaa danfisaa waan jedhamu jira. Arrabi gammee waan akkas ta'e natti fakkaata baay'ee amansiiseera mucaa kana garuu dhugaan jiru maal akka ta'e qophii keenya amma xumuraatti yoo hordofan irraa baruu danda'u. Mee isin egaa mee akkamitti ilaalta mee jaalalli isinii dhageettiidhaan si qabee beekaa ganuma keettan deebisa amma dhaggeeffattoonni keenya nu ilaalaa jiru waan ta'eef anumaaf sirraa gaafa kaanu mee ati dhaga'uutti amantamoo arguutti amantaa kanaan dura ispiriyaansii qabdurraas dhaggeeffattoota keenya irraa yoo ittiin geesse maal fakkaata? Dhugaa akkuma ati jette yeroo baay'ee tokko wanta ati dhageessee gurra si futu jira. Fakkeenyaaf amma gaafa sitti bilbilamu bilbilli
dhiirri tokko akkanuma sagaleen isaa bareeda. Sagaleen isaa sitti tola jechaadha. Utuma namummaa sanaa hin beekini otoo nama sana waa'ee nama sanaallee adda hin baafatini sagalee isaa qofaani yeroo itti jaallattu hin jira. So walumaa galatti wanti si kaasuu barbaade gamanumaani maal gochuu qabudha. Fakkeenyaaf dargaggoonni jaalala kana keessa galanii inni dhiiraas inni durbaas akka hin miidhamnee fi jaalala gosa garaagaraa jira. Jenneerra jaalala dhugaa kan akkamitti baruu danda'u. Isheen durbaa dhiirri tokko waanuma sin jaalladhe siin du'e si malee jiraachuu hin danda'u. Nyaati gannaan darbu ribinan qabuudhee waan si'a meeqarree deebi'ee see 100 sin jaalladhe jedheef hin jaallatamoo dhugumaa jaalala dhugaan keessaa hin jiruuf jiraachuu isaa maaliin adda baafattee baruu dandeessi isheen durbaa. Akkasuma inni dhiiraas immoo isheen tokko isheen durbaa sun attention yookaan yaadi ishee isa bira jiraachuu dhuguma jaalala dhugaa jaallachuu ishee akkamitti adda baafti kan jedhamu irratti utuu dubbannee gaarii natti fakkaata. Mee akkamitti ilaalta kan? Egaa akkumatti dubbattee akkumatti gaastee dubbachuudhaaf yaalaa jirtu jaalalli namni tokko jaalala dhugaana jaallatee wanta jedhamu beekuun in ulfaata yeroo ammaa kana keessatti. Kun yaada kooti. Maaliif jennaan namni kamiyyuu gaafa gara kee dhufu namsi yaadu fakkaatee nama baay'ee si jaallatu nama baay'ee bakka si jiniin gara fuulduraatti adeemuu barbaadu baay'ee akkasitti gara keetti dhufa. Namni agadaa miti ciniintee hin beektu gaafa keessa seentu akka sanatti akka itti yaadde ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkootti galuu dandeessa. Kanaafiyyuu adda baafachuun hin ulfaatan jedhaan. Mee ati akkamitti adda baafatta? Gaaffii kana garuma keetti hoon deebise. Yaa akka beekamu maaltu jira? Beektonni maal jedhu shamarran nama jaallattutti heerumuu caalaa nama ishee jaallatutti yoo heerumte gaariidha jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Namni ishee jaallatu nama ishee yaadu nama ishee kunuunsu nama ishee gaddisiisuu hin barbaanne ishee irratti bor waan kan biraa fiduu kan hin dandeenyedha. Garuu callumattee kan jaallattu yoo ta'e isheen duwwaan kan jaallattu isheen duwwaan kan feetu yoo ta'e akka barbaaddetti kunuunsa barbaaddu irraan argattu. Ofii isheetti kunuunsa barbaaddu tiriitimentii garaagaraa laachuu fi dandeessi. Garuu isa barbaaddu sana shamarran immoo mucaan durbaa yoo tiriitimentii argattee yoo kunuunfamte irraa bareeda dhiira caalaa yoo ta'e yaadaani. Egaa obboloonni keenya shamarranii gamanumaanii dhiira isin kunuunsuu dhiira baay'ee isiniif yaadu wajjin yoo rileeshnshippii jalqabdanii akkasuma kan baay'ee isin jaallatu wajjin rileeshnshippii jalqabdanii fiixaan ga'umsa baay'ee akka argatanidha kan inni ibsuu barbaadu. Mee gama keetii waatti dabaltoo qabaate? Ani waan inni itti dabalu yoo jiraate qophii torban yeroo darbe hojjenne irratti nama keessaan naa bilbilee kaanaariyaan kanallee gaafadhu. Kaanaariyaan inti kunuu tarii jaalala sooshaal miidiyaa jalqabee waanuma dhaabee fakkaata meesumallee naa gaafadhu naan jedhanii akkuma isaan jedhan tarii jaalalli sooshaal miidiyaa kun si qabdee si miteetti gara qophii keenya seenaa biiftuu fi kan gammeetti yoo deebinu egaa gammeen biiftuudhaa fi gaaffii fuudhaaf heerumaa dhiyeessee fi jira. Gaaffinni sin gaafadha dhiyees kunis gaaffii natti heerumtaa ka jedhudha. Garuu gammeen dhuguma biiftuuf jaalala qabaatee biiftuu jaallatee jaalala dhugaa kanaan booji'amee biiftuuf gaaffii akkasii dhiyeessee fi yookiin immoo irraa fayyadamuu fi wanta jedhamu kana kutaa lammaffaasaa kutaa dhumaa kana keessatti walumaan kan beeknu ta'a. Isinis sagantaa kana akka xumuraatti yoo nu faana buutanii nu hordoftanii dubbii gammee fi biiftuu baruu dandeessu. Kanaaf yaada keessaniif fedhii keessan guutuudhaan nu hordofaa. Wantin ayyu asirratti si kaasuu barbaadu gammeedha biiftuuni jaalala jalqabaniiru haa jennu jaalala jalqabaniiru jaalalli isaanii maal akka ta'e hin beeknu anaafati garuu jaalala jalqabaniiru already relationship keessa jiru. Garuu asitti wanti gaaffinatti ta'e tokkotu jira. Biiftuuni gammeedhaaf jaalala dhugaa laachaa jirti. Jaalala dhugaas keessa jirti. Biiftuun maal barbaaddi garuu gammeerraa wanti isheen barbaaddu bor bultii wajjin godhachuudha. Bor jireenya isaanii wajjin bultii horatanii daa'ima wajjin godhatanii jireenya gaarii jiraachuudha. Kaayyoon ishee
biyya hormaa teessee siqiiqii gidiraa baay'ee argitee waan qabduun achitti sadeggeraa jiraachuun ishee bor wajjin nama guddaa taanaa bor wajjin iddoo guddaa geenyaa daa'ima horannee maatii godhannee jetteeti kan ishee yaaddu kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee maatii ishee wajjin wal barsiisuu hin barbaadde turte. Sirriidha. Obbolaa ishee wajjin maatii ishee wajjin akka isaan qaama biyya jiru waan ta'eef wal baranii fi barbaadde turte. Garuu gammeen fedhii isaan turre. Maatii ishee wajjin relationship yookaan immoo walitti dhufeenya godhatanii wal baranii maatiin biiftuu background gammee akka isaan baran hin barbaadu ture. Maal rakkoon isaa itti yaadame? Asuma irratti yoo ilaaltu tarii gammeen biiftuu amma erga bultii ijaarratanii booda wal baruu barbaada ta'in alaata yookaan immoo gammeen biiftuudhaa fi jaalala dhugaa san jennu sana qabaachuu fi dhiisuu danda'a. Hin beeknu gaa waan kana nullee baay'ee eeguu jirra. Kutaa isaadhuma kana keessatti dhaggeeffannee dubbiinti biiftuudhaaf gammee maal akka ta'e illee nullee baruudhaaf baay'ee ariifannee jirra. Egaa gamanumaan mee kutaa lammaffaa isaa yookiin kutaa isaa dhumaa kana seenaa biiftuu gammee dhaggeeffannee walitti adeeminu. Gammeenis naa bilbiluudhaan biiftuu koo waa sitti himuun barbaadinaan jedhe. Anis maal natti himtaa maal natti himuu barbaadde gammee innis akkana fuudhuu fi naa waliin bultii ijaarrachuu barbaadu naaf hime. Anis gammachuudhaan tolan jedheef nama jaallatanii waliin wal fuudhanii waliin bultii ijaarrachuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Anis gammee koof tole jechuun deebiseef innis akkana naan jedhe amma gaafa gara bultii ijaarrachuutti dabarrutti achuma turtee wantoota barbaachisu tokko gugguun. Anis addanaa lafa manaan qabu. Ati achii birrii naatti erga. Ani immoo lafa manaan qabu irratti mana ijaarrannee sana booda mana keenyatti waliin gallanaan. Anis gammee baay'ee waan hin jaalladhuuf hin shakkine. Hin mormines tola rakkoon hin jiru jechuudhaan jecha isaatti itti walii galee gammee koo faana deemuu eegale. Achumaanis gaafa dhuftu maatii keetti himuus hin barbaachisu. Anat dhufee eerpoortiitti si fudhata. San booddee waan jiru hundumaa erga waliin dubbannee booda mana maatii keetiitti waraqaa ergee akkasiin seera fuudhaaf heeruma keenyaa raawwanna naan jedhe. Anis tolee wanta ati jettu naa ta'a jechuudhaan jecha isaatti walii gale. Akkuma gammeen naan jedhe ani yooman gammee kiyya ijaan argaa jaalala waggaa 4 jaalala alaalaa fageenyarra taa'ee kan inni isa dheebochaa ture kan inni isa hawwaa ture yoomina wiir kiyyaa baafa jechuun hojii kiyyaan adatti galgalas ganamas yaanni kiyyaa yaada gammee ta'uu duwwaa eegale. Yeroon deemtee oolee utuun buliin yeroon anaaf itti gammeen koo wal arginuun ga'e. Anis waggaa 4 biyya Arabaa keessatti kanan guufee hojjechaa ture kanan gammeetti ergaa turerraa qarshii naaf harkatti qabadhee nama baay'ee yaadu waliin wal arguudhaaf waliinis bultii ijaarrachuuf kanan fagootti eegaa ture dhiyoo seenatti argame. Guyyaanis hin ga'e. Anis tikeetii muradhee imala koo gara Itoophiyaatti jalqabe. Gammeen kiyyas akkuma jedhe nan sobne eerpoortiitti ababaa diimaa qabatee baga nagaan dhufte jaalallee koo biiftuu koo naman hawwaa ture nama yaadaa ture baga nagaan naa dhufte bareedduu koo jechuun miira jaalalaa guddaatiin na simate. Anis hedduun gammade. Sana booddee gammeen koos adeemnu naan jedhe. Ani yoo mana ani rakkadhee dafqa qiyya dhangalaasee kanan ijaare ija kiyyaan arga jedhee tan deema. San booddee gammeen arra as hoteela bulleet burdeemnee mana si agarsiisaa sarpiraayiziin si gochuu barbaade naan jedhe. Arra asumatti waliin turra naan jedhe. Anis gammee baay'ee waanan jaalladhuuf hin shakkine. Isa waliin mana siree bulle. Garuu waan nama ajaa'ibu tokko naman hedduu jaalladhuuf naman abbaa manaa kiyya naaf ta'a jedhee bor abbaa ijoollee kiyya naaf ta'a jedhee yaadee amanee jaalladhu irraa halkan qixxee wanta na yaanne tokko na mudate. Ani maqaan koo gammee miti. Sobee maqaa gammeetiin si goyyoomsaa ture. Amma garuu waan tokko qofan sitti hima. Kana booda maqaa kiyya nanna'in nan barbaadinis maqaa kiyya dhooftee jennaan jechuudhaan shuggutii shaanxaa isaa keessaa baasee adda kiyyatti qabne seedduu rifa. Maal gammee akkamitti akkasana siin jaalladhaan kee soba ture siifan du'aan kee soba ture
waliin bultii ijaarrannee waliin daa'ima horannee jiraannaan keessa ture akkamitti gocha kana irratti hojjetu yoo na jaallachuudhaa baatte jalqabumatuu achiin nufi maaliif natti himne as na fiddee daba amma kana irratti hojjechuun maaliif si barbaachise kun kaayyoo kiyya ture birrii ati natti ergiteen dhuguma mana ittiin ijaareera garuu an haadha manaa fi mucaa tokkoon qaba kanaafiyyuu arraa kaastee bultii koo jeekta taanaan sinajjeessa naan jechuun galgala sanaa waantan qabadhee dhufee waantan harka jiru hundumaa narkaa saamee achuma mana sireetti na dhiisee bade gaafa waanan godhudha obboleessa kiyyatti bilbileetan waan akkasiitu narra ga'e maaloo bakka akkasiin jira na qaqqabin obboleessi koos ganama taaksii qabatee dhufee mana sireen keessa jiru keessaa na fuudhee gale anis akkasittan gara mana maatii kiyyaatti deebi'ee arra rakkoo hamtuu keessan jira. Egaan seenaa biiftuu kutaa jalqabaa dhaggeeffannee jirra. Kan kutaa dhumaallee kan kunoo guyyaarraa dhaggeeffannee jirra. Akkuma isheen jalqaba kutaa ishee jalqabaa keessa dubbatte seenaa koo kanarraa waan guddaa barachuu dandeessu akkas waan guddaarraa barattan abdiin qaba jettee seenaa ishee kana sheer nuuf goote seenaa kanarraati waan guddaa akka barattan abdiin qaba. Egaa gammeen biiftuu gaaffii jaalalaa gaafatee akkasumallee gaaffii fuudhaa fi heerumaa wal gaafatee akka isheen itti heerumtu gaafatee isheen illee shi jettee waan hundumaa waliin xumuranii gara biyyaatti akka isheen galtee dhagaa seenaa kanarraati garuu biyyatti galtee haalli gaariidha miti kan isheen simannaan godhamee fi baay'ee waan nama gaddisiisuudhaa fi daawwattoonni keenya illee barnoota guddaa irraa argatanidha. Egaa seenaan kun tokko jennee kan jalqabne gammeedhaa fi biiftuudha malee isaatiin waan akkasiitiif kan saaxilamaa oolanii namoota baay'eedha. Seenaa wal fakkaataa kan qaban namoota baay'eedha. Qilleensa irratti waggaa dheeraa ergi wal biranii booddee gaafa qaamaan wal argan immoo mudannoon isaan mudatu hamaa ta'ee haala isaanitti hin tolle dhumni isaa gadhee ta'ee baay'ee kan nama gaddisiisu ta'e kan argamudha. Kanaaf egaa maalirraa barachuu qabna daawwattoonni keenya sagantaa kana nu hordofaa jirtanii eenyudha kan balleesse utuu immoo akkam ta'e gaariidha kan jedhamu yaada tokko keessanii isinillee qooduu dandeessu. Egaa asitti biiftuu balleesse immoo gammee balleesse kan jedhamu yoo kaaste jaalaladha amansiiseera. Akka jaallatu waan jaalala akka jaallatu isa fakkeessu waan baay'ee dubbachaa ture jechoota baay'ee fayyadamee attentionii ishee yaada ishee baay'ee harkiseera amma fuudhaatti eenyu balleesse kan jedhamu gaa tilmaamuun nama rakkisu mee asirraan kan gabaabsee sii kaasuu barbaadu asumarraan gabaabsee kan sii kaasuu barbaadu mee seenaa wal fakkaataa kana kan qaban baay'ee isaanii jira distaansii irratti yookaan fageenya irratti jaalala jalqabanii kan jiran baay'ee isaanii jira. Gara mudannoo hamaa kanatti akka isaan hin dhumnee fi mee isheen dhiiraa gara mudannoo hamaa kanatti utuu hin dhufini mee inni dhiiraa maal gochuu qaba akkasuma isheen shamarranii immoo utuu maal gootee gaariidha kan jedhamu yaada kee hordoftoota keenyaaf utuu sheer gootee gaariidha. Tole galatoomii ani kan hin jedhu yoo jiraate keessumatti shamarran biyya ormaa jireenya keessan jijjiiruudhaa fi yookiin jireenya keessan gara fuulduraa haala mijeeffachuudhaaf biyya baatanii mana namaa keessa dhaxxanii hojjettanii dhiira karaa sooshaal miidiyaa yookiin karaa feesbuukii karaa kamiinuu taanaan gaaffii jaalalaa isinii dhiyeessu wal baruun dura namni sun eenyu akka ta'e maatii isaallee baakgiraawundii isaallee qoradhaa maaliif jennaan namni dhugaatti sin jaallate tokko yoo dhuguma dhugaa si jaallate ta'e namni sun eenyu akka ta'e bakka isaa eenyummaa isaa qoradhaa maaliif jennaan yeroo baay'ee miidhama kanaan yeroo itti ijoolleen shamarranii keessumaa biyya arabaatii hojii hojjetan miidhamanii yeroo isaanii gadda isaanii sooshaal miidiyaa isaanii irratti dubbatanii nagarraa. Kanaafiyyuu miidhamni kun miidhamni akka biiftuun seenaa kana kan isheen sheer nu gootee fi namni seenaa koo kanarraa akka baratuu fi maaliif jennaan biiftuun maallaqa isheen itti ergiteeni biyya achi taa'eeti maallaqa annatti erge anaala mimmijeessee si eegaa gaafa dhuftu anatu si simata jechuudhaan maallaqa isheen itti ergite keessaallee
meeshaa ishee ittiin ajjeesuu danda'u shugguxii bitatee dhaqe. Egaa biiftuun asitti wanti nuyi kaasnee darbuu qabnu biiftuun maallaqa duwwaa dhabde miti. Biiftuun sa'aatii kanatti waan baay'eedha kan isheen dhabde jaalala maatii dhabdeetti yookaan immoo iddoo maatiin ka'anii turan irraa gadi buuteetti akkasuma biiftuun saayikoloojikaalii baay'ee miidhamteetti qabeenyaatti namne umurii ishee illee yeroo isheetti taphateera mucaan kuni umurii ishee yeroo ishee akkasuma qabeenya ishee saayikoloojii utuu nafin miidhamteetti kana miidhama kanaaf kan ishee saaxile immoo waan tokko akkati siluma kaaste utuu hin bariin baakgiraawundii mucaa sanaa utuu hin bariin deebi'ee immoo maatiin ishee biyya jiran utuu hin bariin ofima isheetiin murteessitee kan isheen deemte. Yaa haasaa kee irratti asumatti sitti dabaluudhaan keessumatti gaafa isheen biyyatti galuuf jette sanii maatii keetti hin himin anumti qofi dhufeen dirree xiyyaaraatti simadha jechuun isaallee shakkuu turra ture. Egaa jaalalli nama jaamsa namni nama jaallatu jaamaadha waan hundumaallee akka adda baafattu nama rakkisa jaalalaan ishee goyyoomsee too miidhaa gurguddaadha kan inni irraan ga'e akkuma ati jette biiftuun rakkoo gurguddaadha keessa jirti. Mee ani kan hin jechuu barbaadu yoo jiraate namoota dhiirota amala akkasii qabaniin ati akka kaanaariyaaniitti dhaamsa maalii dhaamtaaf namoota amala kana qabaniif? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gamanumaanii dhiirota amala akkasii qabdanii shamarran biyyoota garaagaraa irraa utuu isin nafin sin jaalladhaa jettanii jechoota garaagaraa fayyadamuudhaan qabeenya isaaniitti kan fayyadamtanii yeroo isaanii kan gubdanii akkasuma saayikoloojikaalii miitanii akka isheen bor jireenya ishee haaraa hin jiraanneef maalummaa jaalalaa kan itti dukkaneessanii dhugaa dubbachuuf shamarran eenyuun akka isaan ta'an adda baastanii baruu qabdu. Jalqaba irratti shamarran jechuun obboleettii keenyadha. Shamarran gaaffii jaalalaa dhiyeessanii fi atteenshanii isaanii erga argatanii booddee immoo ergi humna isaanii yeroo isaanii qabeenya isaanii maatii wajjin illee walitti buustanii booddee lafa onaa irratti gaafa gattanii shamarran eenyuun akka isaan isinii ta'an adda baastanii baruu qabdu. Shamarran jechuun obboleettii keessanidha, haadha keessanidha, akkasuma borimmoo mucaa keessan ta'uu waan dandeessuu fi dhugaa dubbachuu fi jaalala meeshaa godhattanii kan waan barbaadan faayidaa keessan argachuudhaani hiikaa jaalala balleessanii gamanumaanii akka irraa qusattaniin jedha. Kana duwwaa otoo hin taane shamarraniif yaada qabdu kan gorsa qabdu immoo akka isaan dhiiran miineef. Walumaa galatti keessumatti waa'ee seenaa biiftuuf gammee irratti yoo ka'ee sarara dhaabbadhee yoo dubbadhee bakka kanatti biiftuudha kan miidhama guddaa miidhamee jiru. Kanaaf iyyuu walumaa gala waan jechuu barbaadu shamarran nama karaa sooshaal miidiyaa yookiin karaa feesbuukis karaa biraas gaafa namaa wajjin wal barattanii tokkoffaa namni sun nama akkamii akka ta'e maaliif akka gara keessan dhufee dhuguma isin jaallateeti immoo maal isinirraa barbaadee akka dhufee jalqaba adda baafadha. Keessumatti immoo maallaqa keessanii dhiiras ta'u shamarran illee maallaqa keessan jaalala irratti investing godhina. Maaliif jennaan erga bultii ijaarrattanii erga walii wajjin walitti dhuftanii waan kun hin qaqqabama biraan gaama waan ta'eef isa dura yoo dhiira taatu yoo shamarran taatan illee maallaqa keessanii akka malee dhiira irratti erguudhaanii dhiirri illee akka malee maallaqa kee shamarratti erguudhaanii miidhama keessa waan galtuufi jaalalaanis miidhamtee maallaqa keenis waan miidhamtuufi sanarraa of qusadhaan jedha. Keessumatti shamarran keenya biyya arabaa jirtan rakkoon akkasii yeroo yerootti dabalee waan sooshaal miidiyaa irratti waan argaa jirruu fi adaraa keessan waan kanarraati of qusadhaa of baraaraan siniin jedha. Asuma irratti waan tokkotti si dabaluu barbaada. Yeroo baay'ee dhiironni maallaqa isaanii gara shamarran irratti illee taatu gaafa jaallatanii otoo gara fuudhaatti illee otoo gara waan tokko sadarkaa tokkotti hin adeemine maallaqa isaanii yeroo isaan itti investi godhan hin jira. Akka waan maallaqa sanaan shamarran sana argachuu danda'anitti jechuudha. Mi'aati ilaalcha akkamii qabda kanarratti? Gorsi kee maali? Yeroo baay'ee ammadha shamarran kan isheen irratti investi gochuu jalqabde yeroo muraasa booddeedha kan nu dhaga'utti kaane malee duraan kun esperiyaansiin akkasii kan inni irratti argamu dhiira irrattidha. Dhiirri shamarran irratti baay'ee investi godha. Barsiisee xinnummaadha kaasee barsiisee haayiskuuliitti sadarkaa yuunivarsiitiidhaan fa'aa ga'ee itti dadhabee
jireenya isaa baay'ee ergi gubee booddee qabeenya isaa ergi gubee booddee dhumarratti ganamee jireenya isaa waa meeqa dhabee yeroo itti seenaa akkasii jira waggoota muraasa dura amma jijjiiramee garuu shamarran irratti ta'aa jira. Kanaaf gamanuma wanta tuqee darbuu barbaadu biyya Arabaa duwwaa miti biyya addunyaarra biyya kamiin yoo jiraattanii qaama wal bira jirtan taanaan nama itti amantan maatii keessan keessaa faamilii wajjin wal barsiisu. Faamilii wajjin ergi wal baranii booddee faamiliin sirriitti ilaalee ija ishee ta'ee fi ija isaa ta'ee fi maatii wajjin gaafa wal baran agartee waan baay'eedha. Rileeshinshippiin cimaa deemaa. Namni sun sobaan jaallataa jira taanaa yookaan faayidaadhaan irra jaallataa jira taanaan garuu maatii wajjin wal baruudhaaf fedhan qaba. Maatii ishee hin baqata. Yaa kanaaf callumattanii ofii keessanii itti amantanii ishee jaallachuu keessa jaallachuu otoo hin taane maatii wajjin wal barsiisuu inni kan biraan maatii dhoksuu dhiisuu jechuudha. Icciitii keessan ispeeshaalii gama jaalalatiin wal qabatee maatii wajjin mari'achuu nama akkasii biyya akkasii irraa dhiira akkasii iddoo akkasiiti shamarran akkasii iddoo akkasiitii jaalladheera dhaqaa wal baraa naa ilaalaa jettanii akka hin miidhamne bor miidhaa guddaa keessatti kuftanii miidhama sin kuftan bor maatii sin gaagaa agartee maatiin keenya baay'ee gammachuu guddaa yookaan gammachuu duwwaa qofa otoo hin taane gaafa nuyi gaddinu gaafa nuyi rakkannu illee nu wajjinidha kan isaan rakkatan. Kanaafiyyuu maatiin keenya waan qabnu hundumaa yookaan immoo waan keessa jirru maatii keenya wajjin gaafa mari'annu gaarii ta'a malee hamaan ta'u jechuudha. Yaada itti dabaluu qabdu qabaatte. Yaadi kee sirriidha. Egaa seenaa biiftuuf gammeerraa waan guddaa akka baratanii abdii guddaan qabaa. Nutillee waan guddaa irraa barannee jirra. Egaa seenaan gammee biiftuu haala gaariidhaan jalqabamee haala gaariidhaan hin xumuramne biiftuun akkuma kaanariyaan dubbatee waan baay'eedhaatti kan isheen miidhamte maallaqa isheetti nafnee nama dhugaatti jaallattullee jaalala dhugaa kasobaan itti adeemee maallaqa ishee yeroo ishee saayikoloojii miidhee waan hundumaan bor nama biraallee akka jaallachuu hin dandeenyetti kan inni ishee miidhee qabeenya ishee hundumaallee harkaatti saameeti kan inni badee qabeenya ishee sanallee deeffachuudhaaf karaa poolisiillee hordoftee karaa hedduudha kan ishee yaalte garuu eenyummaa isaa balleessee waan dhokateef argachuu hin dandeenye amma biiftuun akka seenaa ishee nuuf himtetti rakkoo hamaa keessa achi deebitee hojii hojjechuuf illee bultiitti illee galteetti jireenya haaraa ijaarrattee jiraachuuf illee nama amanuu waan jedhamu irraati walumaa galatti rakkoo hamaa keessa jirti maatii gargaaruudhaaf biyyaa baatetti illee deebitee ba'aa taateeti yeroo ammaa kanatti kan isheen jirtu kanaafiyyuu waan jechuu barbaade yoo jiraate of eeggadhaa nama jaallattanii maatii wal barsiisaa inni maatii wal baruun fedhu taanaani dhugumatti namni kun jaalala dhugaa isiniif hin qabu jechuudha. Egaa kanariyaan dhumarratti waan jechuu barbaadu dubbiin karaa jaalala sooshaal miidiyaa feesbuukiidhaan eegalamtee kunoo xumurri isaa akkan ta'ee jira. Mee ati akka nama tokkootti maal irraa baratte? Egaa kanarraati seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha waan baay'ee irraa barannaa. Dhiirri callumadhee waan sin jaalladha jedhee fi akka hin jaallanne dhugumatti waan baay'eetti dhiyaateef waan baay'ee dawwaleef waan baay'eetti deddeebi'ee fi jaalala dhugaa qabaaf jennee ibsuu hin dandeenyu akkasuma isheen shamarranillee waan baay'ee meeqa sin jaalladhattee fi ittaasofteef waan meeqa gootee fi jaalala dhugaan keessa isaanii jireenyee baruu hin dandeenyu. Kanaaf hin danda'ama taanaan meetodii garaagaraa fayyadamuudhaan gaaffii garaagaraa dhiyeessanii fi dhuguma namni kun jaalala dhugaanaaf qabaa jaalala dhugaanaaf qabdii jedhanii adda baasuudhaan ergi jaalala sana dhugaa ta'uusaa adda baasanii booddee jaalalichatti fufuudha. Bor iftaan deemanii kufaatii baay'ee hamaa keessa kufuu. Amma mucaan kun akka itti dubbatte bor iftaan dhiira kamiin iyyuu namantu jaalala waan jedhamu jibbiti. Jaalalli jira waan jedhamudha. Kanaan booddee bor iftaan nama kan biraa wajjin jaalala jalqabuudhaa fi dhiira kamiin namantu mucaan kun waan ta'eef kana ta'uun dura nama akkamii namni sun nama akkamiidha kan jedhamu eenyudha kan jedhamu baakgiraawundi isaa ergi baakgiraawundi bartanii booddee immoo namni kun sirriitti naaf taa'e ergettanii booddee immoo itti galuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya
qophii kanarraa waan baay'ee akka barattanii fi itti bohaartan abdii guddaa qabna. Isinis immoo qophii kana fakkaatu seenaa jireenya keessanii mudannoo jaalalaa qabdan nu biraan gahuudhaan akka nu irratti hojjennu yookaan immoo miidiyaarra akka nu isinii oolchinu barbaaddanii keessaan nu quunnamuu dandeessu.